Yooyyaa nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota koo nagaan qaba galata rabbii. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo isinirraa balleetiin hin jira dhugaadha jechuudha. Haalli isinirraa na balleesses haala akkamii akka ta'e isinittiin hima jechuudha. Haala baay'ee ulfaataa haala baay'ee takka nama gaddisiisu jechuudha. Haalliin gara sooshaal miidiyaatirraa na balleesse haa ta'u malee Rabbii jedhee wanti hundinuu yommuu na gargaaree rabbiin haalicha gara sooshaal miidiyaatirraa na balleessee argamuu na mul'achiisuu na dhoowwe kanallee rabbii waliin gara xumuraatirraan gaadheetiin jira jechuudha. Akkuma beekamu wanta gara sooshaal miidiyaa kanarraa na balleessee buleetitiyyaa haadha koof tuubiin yookiin immoo sabboontuu Wallagga Lixaa kan jedhamtu yookiin miliyoon beestii immoo maal jedhan kan jedhamtu dubbataati turte jechuudha. Viidiyoo ishee argeetiniin ture. Yeroo baay'ee si waliin naasofna waan ta'eef haala dhibboo keessattis haala bal'oo keessattis na biraa kan hafne mucaa sana jechuudha. Rabbi si haa eebbisuuti. Biyya ormaatittis yeroo jirru ergan immoo gara biyya kootittis ishee biraa dhufeeti narraa hin fagaanne jechuudha. Yeroon rakkoo keessa jirus yeroon immoo haala gammachuu keessa jirus mucaan sun anuma waliin rakkataa turte akka waan na bira jirtuutti itti dhugaa dubbachuudhaaf waaqni si haa eebbisuuti. Egaa haa ta'u hin ta'iniiti malee immoo wantichi isaa baay'ee ulfaataa ture isa dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e jechuudha. Baay'uma tokko ulfaataa ture. Akkuma isheen dubbattee mallaqa waggaa 4 anis siistariinis jechuudha gara mana baankitiin alarraan jechuudha kan nuti ergaatii turre. Riisitii hunda harkarratti qabanneeti miti kan nuti qabnu akkuma beekamu namoonni alarraan ergaa jirtan ni beektanii jechuudha. Riisitiin nuti ittiin erginu kan yookiin gara nama sanaatitti erginudha malee gara akkaawuntii keenyatti maallaqni agagalee sanaa riisitii qabachuu yeroo baay'ee hin dandeenyu hin beektu namoonni baay'een keessan jechuudha. Kanaaf iyyuu sababa sanarraan kan ka'e maallaqnis 50,000 ol darbe taanaan nama gaafachiisa jedhanii akkasuma immoo akkaawuntiin tokko hanga ji'a ja'a ol darbe taanaan innillee akkasuma socho'uu qaba ji'a ja'a gaditti jechuudha. Akka isaan jedhanitti akkaawuntiin sochii hin qabne tokko baay'ee nama gaafachiisadha kan isaan jedhan jechuudha. Akkasuma immoo maallaqni baay'een yeroo dheeraadhaaf ji'a ol darbe taananii innillee nama gaafachiisadha kan isaan jedhanii maallaqni irratti galuun rakkina hin qabu maallaqni bahuu qabaadha kan isaan jechaa jiran manni baankii jechuudha. Namoonni baay'een keessan beekuu dandeessanii mana baankii kana mana baankii maqaa baankii qofa adda baafamee otoo hin taane manni baankii kamiyyuu akkasittidha kan isaan dubbataatii jiranii. Maallaqni tokko ji'a ja'a ol kuufameetuma taa'aa yoo ta'e nama gaafachiisa. Akkasuma immoo firmaan nama sanaa akkasuma suurri nama sanaa jijjiiramuu hin qabuudha kan isaan jedhani. Namni tokko immoo keessattuu nama biyya kee keessa jiraatteeyyuu umuriin kan kee hanguma umuriin kee dabaluu bifti keessa jijjiiramaa deemaa guddataa deemtaa. Akkasuma immoo magaalaa tokkorraa gara magaalaa tokkootti gaafa darbitu bifti kee ni jijjiirama akka bifannaa kan jirtuutti miti kanatti jiraattu yookiin immoo kanatti turtu jechuudha. Kanaaf iyyuu bifti keessanillee bifa suuraa akkaawuntii keessanirra jiruutii miti firmaan keessanirra jijjiiramaadha. Wanni isaan hin jedhin hin jiru jechuudha. Sadugaa dubbachuudhaa fi torbee lamaaf baay'ee kana jedhee isinitti himuu hin danda'u. Baay'ee tokko jechuudha sodaa cimaa tokko keessa gallee turre waraqaa ittiin gashineerree akka harkaa hin qabnedha isinitti himee isiniin jira. Isallee nu gaafatanii akkasuma paaspoortii keenya immoo sanaan duratti kan waggaa tokko irraa fixatedha kan koollee kan siistariidha. Erga haaromsiisnee waggaa tokko guunnee jira jechuudha. Bara darbee haaromsiisnee yeroo haaromsiisnu sana immoo suurri keenya irratti jijjiiramee jira. Paaspoortii tokko immoo gaafa jijjiiramu lakkoofsi isaallee ni jijjiirama jechuudha. Namoonni paaspoortii jijjiirsisan hin beektu waan ta'eef
lakkoofsi isaallee ni jijjiirama. Wanti hundinuuyyuu waan achirra paaspoora kee kan duraan irra jiru sunii fi kan ammaa waliin fakkaatu jechuudha. Namoonni haaromsiistan paaspoora keessan laaluu dandeessu. Suurri keessan ni jijjiirama, lakkoofsi paaspoora keessan ni jijjiirama, hundinuu jijjiirama jechuudha gaafa haaromsifamee deebi'ee dhufu. Akka nama hin beekne jechuudha innillee maaliif lakkoofsi maaliif adda ta'ee maal bakka isinitti himuu hin danda'u isa dhugaa rabbii jechuudha. Ana kan keessa jiruu fi ana wanti sun kan narra ga'edha jechuudha kan haala isaa beeku malee namoonni baay'een amma haala kana jedhanii yoo itti himan dhugaadha jedhanii fudhachuu dhiisuu danda'u jechuudha. Kanaaf iyyuu baay'ee tokko ulfaataa kanatu isinirraa na balleessee isiniin jedhaa. Haa ta'u malee amma tokko immoo kan koo sirreeffadheen jira. Yeroo hundaan warqaan kan koo maatii harka ture waan ta'eef isaantu deemirree irratti na galmeessisiisaa ture. Garuu hanga waggaa tokko gadii kanatti hin didanii jechuudha. Maallaqni waan irratti baay'ataa dhufeef nu gaafachiisa. Maallaqni kun sochii hin qabu waan ta'eef irrattu galmeessisiisuu didanii maallaqni waggaa tokko kanuma koorratti utoo hin galmeeffamiin jiraayyuu ture. Amma kana kan koollee dhiphina amma kanaanatti fudhanne kan siistarii otoo irratti hin galmeeffamin ture. Akkasuma paaspoorri ishee waraqaan mana baankii ishee maatii harka osoo hin taane bakka biraa ture, nama harka ture. Namni isin biratti gatattee deemte sun immoo ammaaf biyyarra hin jiru innis jechuudha. Achiin waraqaan kan koo akkaawuntiin kan koo na jalaa badeedhani isheen kan gaafatteeni kan ishee baay'ee tokko baqqaachi baay'uma cimaa ta'e hanga kan keetii miti kuni kan namaati kan namaa fudhachuudhaaf deemta hanga jedhametti hanga sin qabsiisna poolisii isinitti waamne nuun jedhanitti ga'e jechuudha. Dhugaa rabbii jechuudha. Innaa baay'ee tokko ulfaatee akkuma beekamu ani immoo amma gaxariin jira jechuudha. Gara eessa namoonni walisoo beektanii gara walisootiin jira jechuudha. Gara buusatiin bahee warri gara buusaa keessa beektanii jirtu jedhee nana mana kacarraa ta'ee namoonni gara sanii yoo jiraattan biyya keessan ilaala. Achi keessa jira jechuudha. Amma walisoo deemetiniin gara achumaan gara gaxariititti maatii bira deemee maatii bira ture guyyaa gaafa akka biyya keenyatti baakaa jenna mitiire gaafa baakaa deemee kunoo har'ee guyyaansaa kamisadha. Har'a achi gara biyya magaalaa Finfinneetti deebi'uudhaaf jechaa jira jechuudha. Charjariin koolleen irratti cufuudhaaf jechaatii jira. Viidiyoo baay'ee waraabuu hin dandeenye. Viidiyoo muraasa waraabee akkasuma qe'ee keessallee isinii waraaba jedhii ture warqee wal isinitti hin argisiisa dheetiin ture garuu haala mijataa hin arganne amma urfa keessa gara araddaarra beetiin hin jira jechuudha. Maatiin koo bakka lama jiran jechuudha. Maatii haadha koo biraa deemee haadha abbaa manaa kootii biraa jechuudha. Wal bira hin jiranii abbaan amaatiin kan koos bakka biraa jira. Amaatiin tiyyas bakka biraa jirti jechuudha. Amma amaatii tiyyaa biraa bahee mana amaatii kiyyaa deemuudhaaf hin deemaa jira jechuudha. Amma urufti kun maal jedhama? Daawoo beektani warri achi keessa beektani magaalaa daawureef magaalaa guddoo ta'uudhaaf deemaa jirti. Magaalaa Addisiireef ba'aa jechuudha. Daawoo baheetiin eessa deemaa jira? Hin beeku bakka isaa. Nakkasasiin jedha kabajamtoota hordoftoota koo wanti isinirraa na balleesse waan kanadha. Isiniin jechuu barbaaditanii amma tokko immoo kan korree sirreeffadheetiin jira. Waanuma xiqqootu naafe maleedha. Aktiivii naa ta'uu didee egaa amma immoo kan naafe kamee kan siistariiti jechuudha. Kan siistarii baay'een tokko ulfaataadha. Akkaawuntii sun yoo argame malee akkasuma akkaawuntii sun immoo argamuu baannaan namni akkaawuntii sun harkatti argameeyyuu akka qabamee hidhamuudha kan jedhame baay'ee tokko jechuudha. Baay'ee tokko ulfaataadha. Dhugaa yoo akkanatti himanii waanuma qallaalii fakkaatuu danda'a. Akkasiin jedha namoonni baay'een keessanii haala akkanaatiin kan maallaqa keessan maqaa keessaniin kaawwattan jiraachuu dandeessu. Maallaqni keessan akka sochii godhatu yookiin immoo namoota mana baankii irraa baafattan sanaa namni isinitti dhiyaatan yoo jiraate gaafachiifachuu jechuudha. Dursitanii raawwattanii
gaafachifachuu itti himtanii haala keessa jirtan biyya keessa jirtan maallaqni keessan akkamitti akka galaa jiru akkasittiin ilaalchifachuu haala sanaan akkasinitti yoo ta'e malee namoonni baay'een keenya biyyarraa baanee akkaawuntii keenya irratti galfataa jirra namni nu gaafatu hin jiru namni maallaqa keenya tuqu hin jiru jennee raawwanne oggaa baay'ee biyya ormaa kan turru hedduu keenya jira oggaa 6 oggaa 7 kan turrutu jira jechuudha maqaa keenyan banannee deemne namni irraa baasu hin jiru maqaa keenyan jira waan ta'eef jenna oggaa gafee maallaqa keenya akkaawuntii keenya irratti gashinee teenya garuu gaafa dhufne immoo kun akkasitti rakkana jechuudha isa qofa miti maallaqa sana akkaawuntiin keenya san irratti galchaa teenya birrii takka fa'aa qabatin gaafa dhufnutu irra tiraanspoortiidhuma ittiin dhadhee deddeebinee raawwannee maallaqa sana akka isaan aktiivii nu godhan akkasuma mana baankii sana keessatti itti deddeebinee tiraanspoortuma isaallee waan ittiin deemnu gaafa dhabnutu jira. Baay'ee tokko ulfaata dhugaa rabbii jechuudha baay'eedha bal'inaan isinitti hima.